tuna magalcha mana kiya mana en sigalcha bo كامو السلام عليكم عليكم السلام كم mana kete min arab sundandet تنعرف yo na barbade mana ke banatu dandet لا تنعرف والله السلام عليكم عليكم السلام يا فيا faya galata rabbi أما أندوغا ربي كده أتلاعبي ترتن أجر فيديو أتميرا كيسا قلتي آرين كده يادا كيسا تسان أرجع وفتا تاجا كنان والله وعمليني بياربا ويدو إن اتفكات إنو منام نكون أرام نمان دو يكتي وليغا سورة إذا أو أنجري والله نكون ربي سبانا نكون ربي فيسبوك رتي دو أرجع بدا إنو متدو بياربا كنا كيسا مالي نمان قدان كون أكتي مالي تاجا قدام كينج كمال عبد الله تكير لما تابسي ولا تفولك ولا والله تاجا في كعبة كانت أف مرتبة تشين مالي نمان قدام كن لا الشيء كبيرة نام نمان قدام بيارباتي دو يكتسر عيثا وليغا أوان كوني مال النجري لالي وثما كان جنو يوتيكو فيديو أرغو فيديو كيكي أتي كاري كيسا قلتي بوتو لي أما اللي وانم نمان جبان بيارباتي أتي بيتو اي دو ايسا بوتو سي أكا سيكاباني آرتي بكسر گيدي سي أراني بوتن سي نسي كلامي أما ما سي جيچو بربادي توقف عن تنرو اللي سيهيمة توري إذلا أتلي ديمقراطي وانو في جتتي أمانتا نوتي سيلي هنجارنا ورثين فالا ديمولي هندو كيسانو أبولو تكينا هنجارنا غارو كامو كي ياسرتي مازو يربيتا صفة كي كانتو يو صفة مؤمناتي صفة شيكات صفة علماء قداتي أكاتا نتي تلوفتو غارا فولا ميديا كان أكاتا نتي تديم سيغالامي أما كده أكتي تيتو كان علماء قدا وي فكات يرو ميرا كيسا قلتي هن سربتا سيغالي ولو جين ديمولي دي والله تنرو لليسيما نمني سيجيبو أكت اللي جراچو كيتو سيجيبو دندا ما سيجيب بانيمتي أما ورا سيجيبو جيبار أنفا إذا سرق أبو إني بابا براتي جار اللي ريوتو مكينا يتيمو دندين أنا كاثلي تتي المبيات اللي نموت أثري جيران كان كيسا ولدت ديانا أكا لفا ماماتي وللي والالو kursi irraa waliin kaan malee dhugaa irraa waliin kaan irra deebi'eesitti amma qabu. Akkaataan uffannaa keetii keessa kee rabbi beekaa keessi keellee miskiina kama yeroo namni achi rakkate namni badee du'ee si ergannullee nama hundarra nama nutti dhiyaatu gara laafadhaati si galeemi. Amma dhiyoo kana gaafa mucaa mubee miilli lamaan irraa cite ijoolleen maan jimmaatu maan naan jedhaa turte osoo namoonni gurguddaan meeqa kaangoo qabu ijoolleen jimmaa dhalootaan jimmaatu achi jiran namni mucaa kana nu dhaqqabuu danda'u dhugaa nama mucaa kanaa nu hordofuu danda'u kamaalin qofaa kamaalitti nuu himi kamaalin nuu jabeeti karaa keessallee akkana jaa turan gasti irratti illee laayibirallee akkana jaa turan miskiinatti gara laafa namicha diyaasbooraa guddaa dhiyoo kana achi keessatti badee guyyaa 5 dhaban daqiiqaa 5 keessatti argite hin beeyna hayyoolee meeqa ummaa ta'e meeqa ta'e dhabde deemtee fiidee akka argaa ooltu hin beeyna nu nama mana taa'eetiin daawwaa godhuu fi kasi fiigatin yoo namni oromoo rakkate hundaa fiigee barbaadu hin beekne sun baaba biraati gara laafummaa baaba biraati garuu amma akkaataan xiqqashoo wal si harkaadha maal inni beeytaa kamu akkaataa akhlaa uffannaa keetiitii fi akhlaaqa keettu ansirrallee sheekamiti namumaa sirraa afaan banu tokko waliin deemu de maachi godhuu dide sii galemi yookiin akkuma farsoo kana mataa dheeressite gabbaateetuma waan feete dalagaa oolu yookiin akkuma anaa kana chaayinaa dhayxee deebitee akkuma tuureef jettee waan feete gaaf feete nashiidaa baasaa gaaf feete sirba baasaa rakkoo miti garuu amma wanni nu dhibe wallaahi si jaalanna ani dhugaa rabbi baay'ee si jaaladha natti tolta beeytaa garuu amma wanni nu dhibe si warra si jaalatu hordoftoota keeti warra si jibbu ittillee carraa argate akkaataa uffannaa keeti fi viidiyoo ati hojjettutu yeroo laayivii dhuftullee miti sirba kuno sirba fiqirii kana fa'a sirbit ati miira keessa galtee jara aartu sirbit wajjinuu deemuu dide bakka tana akkamitti maachu waliin goona tana ulfaate wallaahi dhuguma rabbi sittima amma akkatti gidee dubar olomaa guddaa fakkaata yoo achirraa gabbuu ta'in sirbita akkam taana tana rakkanne wallaahi dubbat deebisaa eegasirra kabajaan kiingii kenna. Mee warri seenanillee dubbatanii walumarratti ibsa gabaabaa kennina. Dhugaa dubbachuu fi kiingi baay'ee tokko si jaalannasi akkuma doktorri siin jedhe nuti hanguma fedhe quba tokko shame jedhanii muranii ofirraan darbanii badadanii
atis nama kenna ofirraan dhiibinii nama Oromoo ta'es ka Oromoo biraatis ofirraan dhiibin namni si jaalata. Akkuma doktorri siin jedhee xiqqishoo yeroo haasoytu keessatti garuu namni waan fedhe haasa'ee waan fedhe dubbachuun mirga isaati. Xiqqoo yeroo agartee ustaazota gurguddaa waliin gizee teettus ustaazaa gizee durriyyee waliin teettus durriyyeedha. Suni rakkoo miti. Siigalee garuu yeroo waa dubbattu Oromoo birattis jaalatamaaf kabajamaadha. Namni hundi si jaalata si kabaja. Nullee akkasuma si jaalanna si kabajna. Siigalee yoo namni nama ufii tokko xiqqeesse eegatti darbe siigalee kan biraa dhufee ol siin qabu jechuudha. Siigalee kanaaf garuu ati yeroo hedduu yeroo waa dubbattu akkuma doktorri siin jedhe yeroo waa dubbattu afaan kee irraa waan hin banne waan hin fakkaanne agartee waan babbadaa hin dubbatini waan bareedaa dubbadhu aga dandeettutti uf qota bakka san uf sirreessuu mokkori. Nullee amma nama gaarii taaneeti miti. Siigalee nama gaarii taaneeti miti. Nama asirraa waa meeqa namaan jedhaa oolu haadha namaa abbaa namaa waa meeqa jedhaa oolu waan gaarii hojjetaa miti garuu ati xiqqishoo nama sheekaati nama nurra quraana beeku nama nurra hadiisa beeku nama karaa diin arge nama karaa rabbii arge siigalee xiqqishoo si akkasitti kabajaa uummanni sin jaalatu jaalala uummataatis eeggataa akkasitti hormataa dhufta inshallah akka ati kanallee gootu abdii qabna namni yoo wal dhageeffate tuffannee bira darboo doon taane ati nu tuffatoo doon taane doon si tuffatuu hin taane nama kenna guddaas xiqqaas wal kabajnee walii yaanaa Oromoo kamiyyuu jetakkaa wallaallaa siin jenna obboleessa kenna kabajamaa kenna sheeka kenna ustaaza kiyyaati keessattuu amma nafa nama akka kiyyaa ka aliif iyyuu oddoo sirreessii qara jedhee sheetichi qabe qaruun beekni kana ustaaza kiyyatam siigalee hadiisa natti himuudhaan waan garagaraa natti himuudhaan na caalta jechuudha. Kanaaf ammoo deebitee ammoo nu wajjin daaraa hin laaqatini nama guddaadha. Wallahi afaan kee kanattu xiqqishoo isii wannaadha malee garaa waa takka hin qabdu miskiina rabbiiti xalii bishaanirra xaliila bishaanuu gizee garii booruu fida dhoqqee fida ati wallahi isanirra xaliila. Wallahi namoonni ammoo garaa jalaan sharrii dalaydan gubbaa irraan sheeka fakkaataa sharrii dalaydan abbaa fedhe haa ta'u siigalee nama gorsuu yaalaadha nama ammoo qajeelchuu yaala malee jallisuu jaalina. Namni kenna haga namni amantaa irraa bahu takkatti nama jallisa wallahi haga namni amantaa irraa fagaatu takkatti nama jallisa jechuudha. Ati kanneen ilaalini ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Muniira itti fufi atillee gaggabaabsa daqiiqaa 2-3. Kingi yoo sagaleen kiyya dhageesse sagaleen kiyya jiraame. Sabaka kiyya dhagalle. Galatoomaa. Wanni jechuudha. Oye Muniira. Kingi Kamaan. Muniira daqiiqaa takka kenneef harkaa cite yaadan xumuran. Barbaadu jara kenna aan dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon Kingi Kamaal kun irra deddeebiin raawwatamaa jira. Tuffii biraa nama fakkaata yoo dhugaa dubbanne namni kuni nama hedduu keessattuu ijoollee lafaa dhufaa biyya kana keessatti warra waraqaa hin qabne rakkinni garagaraa irra gahu yeroo shurxaan garagaraa hammaatee namni gabba'uu dadhabu jabala keessatti galu akka ilmoo daa'imaatitti bakka jirutti ilmaan Oromoodhaa kan rakkina keessa jiran wallaahi lubbuu fi halkan qixxilla yoo itti dawwalatti nama si baraaruu danda'u jechuudha. Siigalee nama jabaa akkuma biyya kanatu keessattuu makka keessatti waan inni dalagu ijoolleen makkaatuu hin beekan jechuudha. Keessattuu qeerroo warra itti dhiyaatan namni kun nama jabaadha. Ani waan yeroo baay'ee irra deddeebi'amee itti roorrifamuuf illee beeku namni badii balleessuu danda'a garuu badii sanillee yoo balleesse akkatti xiqqeeffamu osoo hin ta'inetti kabajamaa fi jaalalaan waan balleesse san as waamaniituma itti himanii wanni akkanaa kun sirrii miti yoo jedhaniin nama sirraa'uu danda'u. Garuu immoo tarkaanfii biraa namarra fudhachuu deemuun waan hin taane walirra dalaguun ilma Oromoo ta'aa obboleessa isaanii ta'aa nama guddaa nama gartee rabbiilleen bara quraana keessattuu fantashiruu fil ardi jedhe bira namni gartee akka barbaade waan ofii isaati yoo shari'aan ka eeyyamutu shari'aan irraan dhorga jedhee musliimummaa ofiitiif hin dhabin waan barbaade yoo dalage Kingi dirqama karaa nu jennatti amanii namatti namantoota rabbii keetii amanta waan ta'eef namni tokko waasi gochuu hin danda'u rabbii tokkicha waasi godhu yoo rabbii kee ofirratti sodaatii waan barbaade dalaguu danda'a namni kun dirqamaan garuu namni keenya tarkaanfii akkana jiru namarra fudhachuu deemuun takkaa kana durallee waan diinarrattuu raawwatame miti fira ofii irratti dhiisi keessattuu namni ati walii nyaattee dhugu namni ati kaleessa jazaa guddaa oolteef waan akkasii walirratti raawwatu haadhiif nu akka ilmaan Oromootitti sheekoleen kennallee isin kabanya isin jaalannan hunda keessanuu ija takkaan laalla. Kanaafuu wanni akkanaa kana gareen guruppii uumtanii waan akkanaa kana nama kanarratti yeroo baay'ee rakkina garaagaraa gaggeessuu deemtan kuni wanni kuni babal'ataa boodee badii wayii fide waan ta'eef waan akkanaa irraa osoo qusattanii bareedachuu barbaada. Thank you. Muniira. Thank you Habibi. Carraa kana naa kan nu qaisaniif baay'ee galatoomaa. Kingi Kamaal baga jiraattee isin hundinuu hordoftoonni warra sirra jirtan baga jiraattanii saatana eeydanii Kingi Kamaal ani uuma lama qofaan dubbadhee bu'uu barbaada.
tokko farratti kalee hoggaan imilmaan kee arke rabbumaan na baase gabbeetiin dachii baxaabbatuu ka'e wallahi rabbuma guddaan na baase bagaan anilleen gabbee dachiin baxaabbatinii tokko farratti ilmi namaa namaaf hin salaatu namaaf hin jiraatu rabbi isa olaanaaf jiraata jannata ati hin qabdu ani hin qabu sheekni hin qabu artistiin hin qabu ilmi namaa hin qabu jannataas azaabaas kan qabu rabbi ilmi namaa kanama oolee buluuf rabbii khaaliqa rabbiin namaa dhiyaa rabbiin namaa bariya waan rabbiin kee sitti dallanu qofa farraa eeguudha malee jecha ilma namaatiif gocha ilma namaatiif jettee gabbatee miidiyaa irra teessee boo'uun arratti booda siifaa taatu arratti booda siifaa taatu dhageessee ilma namaatiif jettee nama nyaatee udaanuu jettee gabbaatee miidiyaa irratti arra booda imilmaan kee gabbaastee nama agarsiisan tokkoffaa duraan gorsa kiyya kun isa lammadaa warri maqaa amantiitiin namarratti duulaa ooltan namni akka ati taatu akka ati feetu osoo hin taane akka lubbuu isaaf fedhutti jiraata rabbiin nama uume dachiidhaan rabbiirra nama jiraachisa rabbiitu akkasi uumetti isaas uume rabbiin gartee si qaceelche isa haa qaceelchu yoo irraa naate du'aa'ii namaa godhuuf yaali malee akka kiyya hoottuu ta'e akkaanan dubbadhu akkaanan sirbu sirbi akkaanan qara'uu qara'e akkaanan si godhe tahiin ati namaaf hin beeytu namni ifiif oolee bulaa rabbiin nama jiraachisa rabbiin nama oolcha. Geeffadha isin anaatu isinitti hima tanaafuu kingi kamaal boocisuun isinirraa hattee haa dhaabbattu isin beektanii gurbaan guddaa akka keessaniiti shaatira akka indahum abshaala dhugaa rabbii dubbachuuf nama abshaala gurbaan kun nama barataa nama ajaa'iba nama warra magaalaati nama kan hundattuu beeku ilma namaarraa gabbu'aadha ilmi namaa isinirraa haa jiraatu akka ifin fedhe jiraata azaaba isin hin qabdan jannata isin hin qabdan rabbii haaliqaatiitutu fedhu azaaba keessa fedhu ni araaramaaf san isin hin naqu waan keessa nyaatee oolee bulutti hin jiru isin teessanumaa karaa rabbiin irra isin qajeelchisan feetan salaattadhaa feetan dhiifadhaa feetan wal gorfadhaa feetan dhiifadhaa gorsitan yoo nama qajeelchuu barbaaddan afaan nagayaatiin sossobbiin isallee osoo hin taane abbuma fedhewu jallaa hogguu arkee ilmi namaa koottu karaan kun sin baasu amala gaariidhaan haala qabeettiidhaan gartee yoo nama qajeelchuu feetan karaa saniin nama gorsaa nama fidaa sittiin dhiibaa buncaan sitti dhiibaa yoo taate ilmoon teetaatii fi dhalteewu bunca siif hin fudhattu hudduuban jettee gabbaatee feetu sii kiristaanoitti dhageessinima feetu sii kiristaanoitti maktaba sii hidhachuu dandeessi ilma namaa lolaan bunca nama dhiibuudhaan nama qaceelchitan nama arrabsuuf namas firaarra'uun nafsi ajjeefne jechuudhaan nama qaceelchitan jannata isin namaan kanditan azaaba isin namaan kanditan dhageessanii ilma namaarraa gabbu'aa fedhu ni salaataa fedhu ni lolaa fedhu kafedhe ta'a mirga guutuu qaba kafaruuf mirga guutuu qaba ilmi namaa dhageessanima tanaafuu ani waan takka nan gootan taraa amma durallee kamaal isintu nurra qoosichaa turtanii kamaal kiyya dhaamsa kanaan sidaama mirga kee akka ifiin feete jiraadhu wal arda farash ilmi namaa sin oolchu sin bulchu kana booda nama situ keessa hojii gabbaanee dhukkee irraa kaafne gingilchina dhageessee amma imilmaan as buuteen booyin takka qofataniin siddaamu jira kaabaa jira daytee waa waraabuu akka dhiyoo tanaasan nama sittiin bu'ii sheekotii qeequu darasaa jettee qeequu keessaa bahe feetu imaamata uffadhu feetu mudawwara uffadhu mudawwara uffatanii imaamata uffataniiti arabni dannasaa bules taraatti mudawwara uffatanii mudawwarri naman islaameessu koofiyaan naman islaameessitu areenni naman islaameessu kaafira meeqa kaaree dadheeraa jira kunoo halaalanii deemanii ummata kaafiraa asirratti maktaba tumatee deemu kaaree dadheeraa jira saahibii dhageessee tanaafuu siin magarfate areeda kee rabbii sii kannee mudawwara maallaqa keetiin bitatte alaa keef alaa mizaaji akka feetti xooltee buluudhaaf galatooma hanganumaan jechuu barbaadaa na uffalchaa namarraa gabbu'aa namni isinirraa jiraatu. Salaam alaikum. Ibsaadhaa dubbatu ani ibsa dubbadhu. Ibsa jaalalaa irraa feennatti fadhaa. Ibsa ani dubbadha ayya. Salaam alaikum. Alaikum assalaam wa rahmatullah. Wanti ani jedhu jara kenna dhaggeeffadhaan isinitti himaati laan. Sheekh Kamal no miira keessa galuu miti inshallah miira keessa hin galuuti Sheekh Kamal gaafa takka jedhee tokkookii dhufu warroonni haarofni tokkookii banattan hin beeytan isin galami gaafa inni tokkookii takka jedhee itti seenu nutuu beeka maal jedhee akka dhufe gaafni inni dhufu ani sheeka jedheen dhufni akka inni itti dhufe akka biraati jara kenna ani sheeka miti isinin jedhee jira dhiisanii namni kun haa jiraatu. Namni kun haa jiraatu yeroo baay'ee yeroo namni itti roorrisu wanti namni callisuuf wallaaleetii biti nama ofiitiif dubbatu wallaalee osoo hin taane beeyinee callisuu jirra namni kun nama qaba ganda keessa ba'e qaba isinii galaa miti irraa gadi bu'aa
uffata yoo taate Itoophiyaa miti Arabniyyuu akka aadaa godhattee itti shubbisaa jirti. Rakkoo hin qabu kasanii isin galaa miti. Ana isin ajajaa anatu akkan isin godhaa wanta akkas jedhu kana jechuun nurra dhaabaachumatti ka dandeettuudhaan jennaan jaarsi galee jaartiidhaanee jedhan. Sheek Kamaal bichaan danda'ina ka biraa bira dhaqaa. Akka sheekotii makkaatiyyuu yoo dhugaa walitti himne jechuu kanu gargaaree uummata keenya bira dhaabatee sa'aatii kan adda dureedhaan argamaa jiru Sheek Kamaal tokkicha dhugaa jirtu walitti dhimnaa fudhadhaa. Dhiisanii yoo rakkoo biraa qabaattan rakkoo biraa isinirraa qabna jedhaani malee sirba dhaggeeffatee maalii dalagee akkas godhee makkatti maali nama makkatti bakka isin buufatee jira warroota akkana galgala ganama isatti duula jirtan maali akka barbaadetti jiraatu mirga badii isaatti kagaafatu osoo isin hin taane warra makka keessa jiru osoo hin taane rabbi tokkicha isin galaa miti. Kanaafiyyuu nama kana yeroo baay'eetti roorristan akka inni nama keessan baane akka inni nama hin qabne haa jiraatu jireenya isaa haa jiraatu irraa bu'aa itti roorrisiina miskiina uummata keenya bira ka dhaabate yoo rakkataa bira ka dhaabataa jiru sa'aatii kana isin wayita dalagaa of keessan dalagatanii maallaqa keessan kiisii kaayattan jechuu inni uummata isaa tajaajilaa jira saantimii takka malee dhugaa jirtu yoo walitti himne Sheek Kamaal miskiina wallahi. Akka keessanii marzii biti akkuma rabbiin gubbaa isaa adii godhe kana keessi isaallee adiidha irraa bu'aa Sheek Kamaal jireenya isaa jiraatu fedhee inshaallah toobaa biti qumxaadhaan yoo akka barbaadetti sirba dhaggeeffatee sirbe ustaaza miidiyaa irraa miti ka gaafatu rabbii tokkicha Sheek Kamaal ati nuti sodaa hin beeknu siigaa miti sitti dhagayameeti bootte malee sodaa namaatiif illee hin boonne nuti si jaalanna wallahi nuuf jiraadhu waggaa dhibba kan nu tajaajilaas jiru warroota miidiyaa irraa haasayaa jiru osoo hin taane si mataa keetiti nuti si jaalanna abbaa eenyu jala mataa kee gadi hin qabin akka jireenya kee jiraatutti jiraadhu. Si galaa miti waan rabbi sidaan geessu qofatti hin dalagiini malee namni akkas naan jedhee ettee miidiyaa irratti lammata nutti hin hime. Maki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabaabsi. Sagalee. Tana dhuftee jirti gabaabsi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi ani beeytani miidiyaa kana gubbaratti nama hedduun jaadha garuu hedduun jaadhu keessaa namni tokko Sheek Kamaali hedduu natti tolaa jechuudha dubbachuudhaaf. Nama miidiyaa kana irratti illee yeroo amma ni badee'u because waan inni badeefuu hin beekne sanuu ganan gaafadha ni badee. Miidiyaa kana irratti illee waliin kofalee waliin taphannu namni gisee nama waliin gabbu'ee taphatee kofalu akkanatti nama xiqqeessuunis bareedaa miti miira keessa akkanatti galchullee hin qabdanii nuti I love you so much Kamaal wallahi laazim. Annaman I love you so much. Keessa nama duraati ati I love you so much irra deebisee wallahi si jaalanna yaa hintuqina namni hedduu waan haasee Asta maal jetta afaan haasawa baay'ee sullee fedhu garuu hedduu si jaalanna kana qofa beeki namni si jaalatus akka jiru beekuu qabda namni si qeequ akka jirutti namni si jaalatus akka jiru beekuu qabda takkitti tana nu beeki. أبشر الله يكرمك جزاك الله خير. Exam. Itti fufaa ustaaz amma jira. Bakka si jalaa gabbuuna nama tokko ol galchee warra yaadan kannati ni jira. Tanumaan siidhaa meeshaan sagaleen kiyya dhagahamaa ijoollee. Dhagahama fedhimaa warri yaada kennatan. Akkasii wal jalaa gabbuunaati. Akkana siin jeesani haa azaaba rabbii qaba jannata rabbii qaba ilma namaatiif akkana ittiin booyin. Tolee. Tasaaniitu hin beekan. Galchaan jiru warri nama galchitan nama yaada kennate buusa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.